akkam jirtu. Har'a immoo viidiyoolee yeroo darban baranne irraa gaaffiilee tokko tokko gaafachaa deebii immoo wajjin ilaalaa kan deemnu ta'a. Gaaffiileen nuti har'a qabannee dhiyaannee isaan kana fakkaatanii nu waliin turaa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne. Tokkoffaa Tolosaan daash isaa irratti mana ijaare. Tolosaan daash isaa irratti mana ijaare. A. Lafa. B. Lafa. C. Lafa. D. Lafa. Jechi lafa jedhu kanneen keessaa kan sirriitti qubeeffame isa kamidha? Kanaafuu deebii kana deebisuudhaaf sekondii 5 isin kenneen jira. 4, 3, 2, 1. Okay, gara deebisaatti deemna. Tolosaan daash isaa irratti mana ijaare. Haa yeroo ilaallu akkuma kana dura baranneetti dubbachiiftuun wal fakkaatu lama yoo walitti aanee dhufe sagaleen san sagalee dheeraadha jennee turre. Haa irratti yeroo ilaallu dubbachiistuun lama kan wal fakkaatu kan walitti aanee dhufe haadha. Aan takka yoo taate jennee sagaleessina jennee turre. Aan lama walitti aananii dhufanii jiran waan ta'eef isa la jennee sagaleessinu kana la jenna jechuudha. Kanaafuu sagaleen tokko sagalee laa jedhu kana. Kan itti aanee dhufe immoo sagaleen dubbifamaa faa fi dubbachiiftuu aa takka jechuudha. Isaan kanas aan takka jedhamteeti kan sagaleeffamtu jechuudha. Kanaafuu faa fi aan takka walirratti fa jennee sagaleessina. Kanaafuu jechi kun walirratti yeroo dubbifamu laafa jedhameet dubbifama jechuudha. Kanaafuu kan nuti barbaanne garuu lafa waan ta'eef filannoon A irratti kenname deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababni isaas laafa jedha waan ta'eef. Gara baatti yeroo ceenu immoo baa irrattis akkuma viidiyoo irraa ilaaltanitti laa takkaa fi aan takka walitti aananii dhufanii isaan kanas yeroo sagaleessinu la jennee sagaleessina. Maaliif laa yoo jenne aan lama taati. Kan asitti nuuf kenname immoo aan takka waan taateef la jennee sagaleessina. Kan latti aanee dhufe immoo dubbifamaa faa fi dubbachiiftuu a lama. Kanaafuu isaan kana walirratti yeroo sagaleessinu faa jennee sagaleessina. Jechi filannoo baa irratti kenname kun yeroo walirratti dubbifamu immoo lafaa jedhameet dubbifama jechuudha. Kanaafuu nuti ammallee kan barbaannu jecha lafa jedhu kan sirriitti qubeeffamedha. Gara caatti yeroo deebi'u immoo caarratti laan takkaa fi aan takka la jenneeti kan sagaleessinu. Kan itti aanee dhufe immoo faa fi aa takka jechuudha. Isaan kanas fa jennee sagaleessina. Walirratti jechi kun lafa jedhee dhufa waan ta'eef filannoon caa irra jiru deebii isa sirriidha jechuudha. Kanaafuu Tolosaan bakka daash jedhu kana kan filannoo caa irra jiru kana lafa kan jedhu kana galchinee Tolosaan lafa isaa irratti mana ijaare kan jedhu kana hima ijaarre jechuudha akkanatti. Daammoo yoo ilaalle akkuma kana dura yaalleetti dubbachiiftuun wal fakkaatu lama kan walitti aanee dhufee jira yoo ta'e sagaleen san sagalee dheeraadha jennee barannee jirra. Kanaafuu kan daa irratti argitan kun dubbifamaan lameenuu isaanitti aanees dubbachiiftuu a lama. Kanaafuu akkamitti sagaleeffama laafaa jedhameet sagalee irraa jechi kun akkanatti dubbifama jechuudha. Kanaafuu Tolosaan laafaa isaa irratti mana ijaare hin jedhamu. Kanaafuu deebiin isaa filannoo caa irra jiru jechuudha. Kanaafuu Tolosaan lafa isaa irratti mana ijaare
jenneet sirriitti hima kana akkanatti ijaarra jechuudha. Gara itti aanutti dabarra. Barumsi daash beekumsaati. Barumsi daash beekumsaati. A madda, B madda, C madda, D madda. Filannoo kanneen keessaa kan sirriitti qubeeffame isa kamii kan jedhu kana mee deebisaa keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Barreessitanii hayyee gara deebisaatti deemna. Barumsi daash beekumsaati. Filannoo A irra jiru yeroo ilaalu jecha madda jedhu yeroo sagaleessinu tokkoffaa jechi kun jecha jabaadha. Jechi jabaa immoo jecha jabaa jennee yeroo waamnu maal jechuu keenya kan jedhu yeroo ilaalu. Fakkeenyaaf kan A irra jiru kun madda jedhamee sirriitti qubeeffamee jira moo maali kan jedhu yeroo ilaalu. A irratti maa takkaa fi aan takka irratti yeroo sagaleessinu ma jennee sagaleessina. Daa takkaa fi aan takka immoo da jennee sagaleessina. Okay, sagalee jabaadha kan jennu dubbifamaan lama kan wal fakkaatu yoo walitti aanee dhufeedha. Kanaafuu filannoon A irra jiru jecha jabaa jennee waamuu hin dandeenyu. Kanaafuu akkamitti sagaleessuu dandeenya? Mada. Mada jedha. Filannoon kun immoo deebii ta'uu hin danda'u. Gara baatti yeroo ceenu immoo kunis sagalee dheeraa of keessaa qaba. Maatti aanee aan lama. Kanaafuu maa jenneetti sagaleessina. Sanitti aanee immoo daa fi aan takka. Kanaafuu da jennee sagaleessina. Walirratti yeroo dubbisnu immoo maada. Maada jennee dubbisna waan ta'eef kunis deebisaa ta'uu hin danda'u. Gara filannoo caatti yeroo dabarru immoo maan takkaa fi aan takka ma. Ma jenneetti sagaleessina. Asitti immoo dubbifamaan daan lama. Kanaafuu isa da jedhu kana da jenneetti A takkaa wajjin da jenneetti dubbisna. Kanaafuu walirratti yeroo dubbisnu immoo madda. Madda ja'a jechuudha. Kanaafuu filannoon ca'aan deebii isa sirriidha jechuudha. Barumsi madda beekumsaati jenneetti hima kana akkanatti jecha keenya fudhannee akkanatti ijaaruu dandeenya. Kanaafuu deebiin isaa kan sirrii caadha jechuudha. Filannoo daa irra jiru yeroo ilaallu immoo madaa jedha. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u. Caan deebii sirriidha jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti yeroo dabarru immoo dhukkubni daash kaasaa baay'ee nama miidha. Dhukkubni daash kaasaa baay'ee nama miidha. A garaa, B garaa, C garaa, D garaa. Kan sirriitti qubeeffame isa kamii kan jedhu ilaalla. A irratti akkuma ilaaltan kana A irratti nuti jecha garaa jedhu kan sirriitti qubeeffamee barbaanna. Kanaafuu A irratti maaltu jira? Gaan A takkaa wajjin ga jenneetti dubbisna. Raanis akkasumatti A takkaa wajjin ra jennee dubbisna waan ta'eef jechi kun maal jedha? Gara jedha waan ta'eef garaa nuti immoo kan garaa jedhu barbaanna. Deebii ta'uu hin danda'u. Gara baatti yeroo dabarru immoo gaa takkaa fi aan lama immoo gaa jenneetti sagaleessina. Kan isatti aanee jiru immoo raa fi aadha. Raa fi aan takka irra jedhameeti kan sagaleeffamu. Kanaafuu filannoon baa irra jiru gaara jedha. Gaara. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kunis gara caatti yeroo dabarru immoo sagalee gaa fi aan takka sagalee ga jedhu nuuf kenna. Raa fi aan lama immoo raa ta'a jechuudha bakka kana. Kanaafuu walirratti yeroo dubbisnu garaa garaa ta'a waan ta'eef kanaafuu deebiin isa sirrii
filannoo caa irra jiru kana jechuudha garaa kan jedhu. Kanaafuu warratti hime yeroo ijaaru dhukkubni garaa kaasaa baay'ee nama miidhaa kan jedhu nuuf kenna jechuudha. Filannoon inni daa irra jiru immoo sagalee dheeraadha. Kanaafuu gaatti aanee aan lamaa jira warratti gaa. Har'aatti aanes akkasumatti aan lama waan ta'eef gaaraa jedhee jechuudha. Gaaraa. Kanaafuu deebiin keenya inni sirriin filannoo isa caa irra jiru jechuudha. Isa afuraffaatti yeroo ceenu immoo gammachuun daash isaa yaabbatee dhufe. Gammachuun daash isaa yaabbatee dhufe. A farda, baa farda, caa farda, daa farda. Ammas kan sirriitti qubeeffamee barbaanna. Kanaafuu gammachuun daash isaa yaabbatee dhufe kan jedhu kana filannoon A irra jiru maali? Faa fi aan lama walitti aanee dhufe. Kanaafuu walirratti maal jennee sagaleessina? Fa osoo hin ta'in faa jennee sagaleessina jechuudha. Faa. Kan itti aanee dhufu immoo akkuma kana dura ilaalleen jechi kun jecha irra butaati. Bifamaan lama kan wal hin fakkaanne walitti aanee dhufe. Kanaafuu irra butaa jennaan. Daatti aanee aan takka waan taateef da jennee dubbifna. Walirratti jecha kana yeroo dubbisnu immoo farda jedha. Farda. Faa biratti aan lama waan ta'eef farda jennee dubbisna. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Filannoon inni A irra jiru deebii ta'uu hin danda'u. Gara baatti yeroo ceenu immoo faa fi aan takka fa jennee kan sagaleessinu. Raa fi daan walitti aanee dhufee kan itti aanee dhufu immoo dubbachiiftuu aan lama jechuudha. Kanaafuu baa irratti fardaa jedhee jechuudha. Fardaa. Fardaan immoo deebii keenya ta'uu hin danda'u. Sababni isaas gammachuun fardaa isaa yaabbatee dhufe jennee hima kana ijaaruu hin dandeenyu. Kanaafuu gara itti aanutti yeroo dhufnu immoo filannoo caa arganna. Filannoo caa irratti faa fi aan takka fa jennee itti sagaleessina. Raatti aanee immoo ii takkaa jira. Rii jennee itti sagaleessina. Kan itti aanee dhufe immoo daa fi aa takka. Isa kanaas da jennee sagaleessina. Kanaafuu walirratti farida jedhee jechuudha. Farida. Farda. Jedha waan ta'eef kunis deebii keenya ta'uu hin danda'u. Gara isa dhumaatti yeroo dabarru immoo faa fi aan takka fa jennee sagaleessina jennee jirra. Raatti aanee immoo daa fi aa takkaa jira. Isaanis rda jennee dubbisna. Jecha kana yeroo sirriitti dubbisu farda. Jecha farda jedhu nuuf kenna. Kanaafuu deebiin isa sirrii filannoo daa irra jiru jechuudha. Gammachuun farda isaa yaabbatee dhufee kan jedhu kana. Eeyyeen kana fakkaataa. Kanatti aanee immoo gaafii tokko qabna. Gaafii kana koomentii irratti deebii isa sirrii nuuf barreessitu jechuudha. Caaltuun daash cimtuudha. Caaltuun daash cimtuudha. A barattuu, baa barattuu, caa barattuu, daa barattuu. Filannoo afran kana keessaa kan sirriitti qubeeffame isa kami kan jedhu koomentii isa jala jiru kana irratti nuuf barreessitu jechuudha. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Qubee sirriitti qubeessuudhaaf jalqabumaarraa kaasee Oromoon keenya hundi akka sirriitti qubeessuuf chaanaliin kun sadarkaa danda'ameen sirriitti hojjechaa jira. Chaanalii kana immoo sabiskiraayib gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'uuf immoo viidiyoo kana laayik nuuf godhaa. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Horaa bulaa. Abbaa jennee kana kanumaan
jalqabna afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne.